Qabsoon keenya eegalee jira. Kan itti qabsoon keenya eegalee jira. Dhaabbatu akkuma argaa jirtan qeerroon godina addaa naannoo Finfinnee naannoo Oromiyaa gara Shawaa Lixaa daandii guddaa konkolaataan taasifamu karaa Shawaa Lixaa gara Amboo nama geessu cufee jira. Sa'a kanatti bifa kanaan karaa cufaa jira. Dhageessan akkuma dhagaa jirtuun sa'a kanarraa godina hunda keessatti hojii wal fakkaataan deemaa jira. Tokko akka dabalee godhuu qaba. Jalqabamee jira godina hunda keessatti jalqabama sa'a kanatti kunoo kun nafxanyoonni magaalaa Finfinnee keessatti walitti qabamanii gaallaa jedhanii mootummaa karaa Shawaa Lixaa biyya Madiin durfamu kana ta'uu godhatanii nu arrabsaa saba keenya lafa keenya irratti xiqqeessaa oolan. Sun keenya hanga hidhamtoonni keenya qeerroon Oromiyaa Mahammad Baqqalaa Garbaa mootummaa nafxanyaa kana ijoolleen qeerroon qabsoon keenya kan hin dhaabbanne ta'u erga guyyaa Caaluun Oreegame hojiidhaan bifa kanaan agarsiisaa jirra. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa keessan bobbaastan yeroodhaan iddoo jirutti dhaabsisaa nafxanyaa እንደው ታናም ቆመትና ትግላችን ይቀጥላል። በሀገራችን በእምብርታችን ዛሬ ጋላ እያልን ቀጥላል። አዲስ አበባ ላይ ጋላ እያሉ ሲሰድቡን ነበር። ጋላ ራሳችን በመሬታችን በእምብርታኛ የኦሮሞ የነፍጠኛ ስርዓት አቀንቃኝ ለራሳችን ብቁ ነን። የአብይ አህመድ ነፍጠኛ መንግስት ይወገዳል። ትግላችን